Gaaffii irra jirru yeroo ilaallu, gaaffii irra jirtu maal goona? Eliminationidhaan gaafa hojjennu variable kan x yookiin immoo kan y dha kan nuti balleessinu jechuudha. Yookiin kan x balleessuudhaaf kan isin deemtani yookiin immoo kan variable y balleessuudhaaf kan isin deemtan. Kanaaf kan eenyu haa balleessinu? Amma kan x balleessuuf nu salphata maaliif variableen isaa coefficientiin variable sana wal qixaadha garuu opposite sign dha. Yeroo walitti daanu 0 nu kenna jechuudha. Kana jechuun kan yeroo jennu x plus 3y equal to 5 dha. Sana booda maal gootu inni equation lammaffaan gadi immoo jechuudha. Minus x plus y equal to negative 1 dha. Isuma kana maal gootu walitti daatu jechuudha. X plus negative x yeroo walitti daatan meeqadha? 0 plus isa kanas ni daatu meeqa ta'a jechuudha? 4y equal to walitti daashii kana meeqa ta'a? 4 ta'a jechuudha. 4y equal to 4 arganna. Ishiin kun 0 taatetti jechuudha x. Variable ishiin kun baddeetti jechuudha ishiin kun. Variableen x baddeetti. Sana booda maal ta'a? Y qobaatti mufachuuf over 4 4 dhaan bada y 4 yeroo 4 meeqa? 1. Gatiin x keenya gatii y keenya jechuudha. 1 arganne. Erga gatii 1 arganne ol deebitanii jechuudha. Ol deebitaniit original isaa keessa galchitu jechuudha. Original isaa keessa galchitu. Yookiin first equation keessa galchitu yookiin immoo second equation keessa galchitu. Kam keessa galchine ilaallu second equation keessa galchine ilaallu gatii y keenya meeqa ture? Y keenya 1 ture. Equation second equation keenya immoo maali? Negative x plus y equal to negative 1 dha. Y keenya meeqa arganne? 1 arganne ture. Negative x plus y meeqa? 1 arganneerra 1 equal to negative 1. Sana booda maal goona? Negative x equal to negative 1 negative 1 ishiin kun meeqaan negatiivaan as dabarti? 1 kun jechuudha. Ishiin kun negatiivaan as dabarti. Negative 1. Sana booda negative x equal to walitti daaka kana meeqa ta'a? Negative 2 ta'a. Sana booda maal gootu? Gama lamaaniin negatiivaan baay'iftu. Negatiivni negatiivaan bada x'n wal qixa. Asii negatiivaan bada x wal qixa 2. Gatii x 2 sirra jiru haa ilaallu. Isa kanas akkasuma walitti daatu jechuudha. Maal ta'a? 2x plus y equal to 20. X minus y equal to 4. Amma gaafa variable kan wal fakkaatu y fi opposite sign waliif ta'u jechuudha. Wal qixa ta'e variable isaa wal qixa ta'e coefficient variable isaa wal qixa ta'e opposite sign waliif ta'u. Ida'amni isaanii 0 kan nu kennu kan y irratti jechuudha. Kanaafuu kan y 0 kan y irratti jechuudha. An 0 isaan godhu. Kanaafuu yeroo walitti daanu meeqadha? 3x ta'u 3x plus 0 equal to 24 ta'e. Sana booda 3x equal to 24 over 3 over 3. Sana booda maal ta'a? X qobaatti yeroo hambifattan meeqa ta'a? X equal to 24 sadiif hirtuu jechuudha. Meeqa ta'a? 8 ta'a jechuudha. 8 gatii x keenya 8 arganne gatii y barbaaduudhaaf immoo yookiin isa tokkoffaa keessa yookiin isa lammaffaa keessa galchina. Isa meeqaffaa keessaa galchinu? Isin isa tokkoffaa keessa isa lammaffaa keessa galchitanii hojjechuu dandeessu. Nuti isa amma isa lammaffaa keessa galchinee hojjenna. Ishii kana keessa jechuudha. Ishii kana keessa galchinee hojjennu. X 8 arganneerra miti. X 8
saddeet argine saddeet irraa y wal qixa afurii. Saddeet irraa y wal qixa afurii bakka ishii kanaa buufne jechuudha. X saddeet arganne bakka ishii kanaa galchine. X keenya arganne waan jiruuf bakka kana galchine jechuudha. Sana booda y yeroo barbaadan negative y wal qixa 4 minus 8 ta'a. Maaliif 18 minus dhaan dabarti. Sana booda negative y equal to negative 4. Negative kallattii lamaaniin negatiivaan baay'iftu. Sana booda y'n qobaatti hafa. Y equal to 4. Gatii y afurii gatiin x 8 dha jechuudha. Itti aansuudhaan immoo gaaffii d irra jirtu ilaallu. D irra jirtu immoo maal jetti? 2x plus 5y equal to 12 jetti. Itti aansuudhaan immoo 2x plus y equal to 4 jetti. Kana maal gootu? 2x plus 5 equal to 12. 2x plus y equal to 4. Maal gootu kana? Ishii kana jalqaba meeqaan baay'iftu? Negatiivaan baay'iftu. Negatiivaan asitti yeroo baay'iftan meeqa argattu? Ishii kana equation inni lammaffaa kan jechuudha. Meeqa ta'a jechuudha? Negative 2x plus itoo hin taane negatiivii ta'a. Negatiiva ishii kana jechuun ishii asirra jirtu kana negatiiva kana yeroo baay'iftan akkanaanis yeroo baay'iftan afuriinis yeroo baay'iftan meeqa ta'a? Meeqa ta'a jechuudha? Ishii kanaa balleessinu. Negative 2x minus y equal to negative 4 ta'a. Sana booda equationii isa tokkoffaa fi isa kana walitti daanaa jechuudha. Equationii inni tokkoffaa meeqa ture? 2x plus 5 5y dha asitti ifama 5y dha teen kun jechuudha 5y dha asitti illee 5y jedha 5y jedha addee kanatti asitti dogongora asitti dhiifama 5y wal qixa 12 ture equation inni tokkoffaan jechuudha. Inni lammaffaan immoo yeroo ittiin baay'ifne meeqa arganne? Negatiivaan yeroo baay'ifne jechuudha. Asitti meeqa arganne? Ishii tan arganne jechuudha. Ishiin kun immoo meeqadha? Negative 2x minus y equal to negative 4 arganne. Sana booda walitti daatu ishii tan. Yeroo walitti daatan annex hin bada 0 ta'a jechuudha. Isa kana yeroo walitti daatan meeqadha? Plus 0 plus 4 y hin ta'u. Ishii tana yeroo walitti daatan 5y fi negatiiva kana yeroo walitti daatan negative y yeroo walitti daatan 4y ta'a wal qixa. Walitti daa ishii kanas meeqa ta'a? 8 ta'a. 8 over qubaatti hambifachuu ishii kana jechuudha. 5 asii 0 ta'eera jechuudha. Inni kuni meeqa jechuudha? Over 4 ta'a. Y'n y dha yeroo badu y'n wal qixa 8 yeroo 4 2 gatii y keenya 2 arganne. 2 argannee ol deebitanii yookiin equationii tokkoffaa keessa galchitu isa kana keessa galchitu yookiin lammaffaa keessa galchitu. Mee meeqaffaa keessaa galchinu? Tokkoffaa keessa galchinee ilaallu. Gaaffii equationiin tokkoffaa keenya meeqadha? 2x equationiin tokkoffaa keenya jechuudha. Meeqa? 2x plus 5y equal to 12 miti? 12 jechuudha. Y'n keenya meeqa arganneerra? 2 argannee turre. 2 argannee turre 2x plus 5y meeqa? 2 dha. Wal qixa 12. Sana booda 2x plus 10 2x plus 10 equal to 12 ennaga. Sana booda 2x equal to 12 irraati 10. Maaliif ishiin kun negatiivaan as dabarti 10 kun jechuudha. 10 kun negatiivaan as dabarsitu. Ishii tana negatiivaan dabarti. Sana booda meeqa kan nuti argannu? 2x qobaatti hambifachuuf kan amma kan nuti deemne.
2x equal to 2 ta'u gatiin x over 2 jettu gama lamaaniin over 2 jettu x dhaan bada x wal qixa meeqa arganna tokko arganna jechuudha. Gatiin x tokko gatiin y keenyaa immoo 2 arganne jechuudha.